Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota wiirtuu miidiyaa dureeyyiin Itoophiyaa miiliyoonarota ta'an Afrikaa keessaa sadarkaa kamirra jiru kan jedhu simbiraan geenyaam an Yoonaas Mangashaati. Gabaasa dhiyeenya baheen Itoophiyaan addunyaa irratti biyyoota lammiileen hiyyummaa gosa adda addaa keessa jiran itti baay'atu keessaa sadarkaa sadaffaarra jiraachuun ishee ibsameera. Dureeyyoo agam qabdi laata? Uummata harka 68.7 ta'uu hiyyummaa bifa adda addaa qabu keessa jiraatu haa jedhamu iyyuu malee abbootii qabeenyaa waan qaban akka godhan dhabaniin jiran jechuu gonkumaa miti jedhe BBC Afaan Oromoo gabaasaatiin. Akkuma biyyoota addunyaa biroo Itoophiyaa keessatti garaagartummaan hiyyeessaaf dureessa gidduu jiru Itoophiyaa keessattis akkaan dabalaa jira. Of Itoophiyaan doolaara wayita shallagamu miiliyoonarota gamii qabdi kan jedhu ijoo dubbii kanaati. Gaaffii kanaaf deebii falmisiisaan taaneef mirkanaa'uu danda'u argachuun dhibaadha. Itoophiyaa keessa dhaabbileen kana galmeessanis baay'een jirani. Haa ta'u malee dhaabbileen idil addunyaa ragaalee argatan hanga ta'e irratti hundaa'uun galmeessuuf yaalanii jiru. Dhaabbanni Hellion Partners jedhamuu fi dhimma qabeenyaaf investimentii irratti hojjetu gabaasaa Top 10 Wealthy Countries in Africa ji'oota dura baaseen Itoophiyaan abbootii qabeenyaa doolaara miiliyoona tokko ol galmeessan 2,700 qabdi jedheem. Gabaaschi Afrikaan kibbaa miiliyoonarootaa fi biliyoonarota hedduu qabaachuun Afrikaarraa sadarkaa tokkoffaa jiraachuu himaam. Itoophiyaan immoo dureeyyii 2,704 qabaachuudhaan Afrikaa keessaa sadarkaa saglaffaarra jirti jedha. Gabaasichi dureeyyii doolaara biliyoona tokko ol qaban kan doolaara miiliyoona 100 ol qabanii fi kanneen doolaara biliyoona tokko ol qaban adda baasee. Akka gabaasichaatti dureeyyiin Itoophiyaa doolaara miiliyoona tokko ol qaban lakkoofsaanii 2,700 ta'u. Kanneen doolaara miiliyoona 100 ol qaban ammoo 4. Kanneen qabeenya doolaara biliyoona tokko ol ga'u qaban hin jiran yookaan hin galmeessine dhaabbati Hellion Partners. Itoophiyaan Afrikaa keessatti baay'ina uummataa qabu waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamu abbootiin qabeenyaa qabdu xiqqoodha jedhu dhaabbileen biroon. Afrikaa kan addunyaa irratti uummata hedduu qabaachuun Eeshiyaa taantee lammaffaa irratti argamtu sadarkaa idil addunyaatti lakkoofsi biliyoonarota hedduu baay'ee xiqqaadha. Gabaasni Bloomberg Billionaires Index addunyaa guutuutti hamma qabeenyaa dureeyyiin addunyaa qaban tilmaamee sadarkaatti baasa. Akka ragaa dhaabbata kanaatti dureeyyiin addunyaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu qaban 500 keessaa maqaan dureeyyii Afrikaa 6 qofatu jira. Aliko Dangote Naayijeeriyaa irraa, John Rupertii fi maatii isaa, Niikii Oppenheimerii fi Naatii Kirsh Afrikaa kibbaarraa, Naasef Saawurisii fi Nagiib Saarius Masrii irraa warra maqaan isaanii tarreeffamedha. Dhalootaan Itoophiyaa lammummaan Saawudi Arabiyaa kan ta'an Alii Allaamuddin biliyoonarota addunyaa 500 keessaa qabeenya doolaara biliyoona 8.74 qabaachuudhaan sadarkaa 32ffaarra kaa'amaniiru. Allaamuddin abbaan isaanii lammii Saawudii, haati isaanii immoo lammii Itoophiyaati. Dhaabbilee adda addaa Itoophiyaa, Saawudii fi Swiidinii qabaniin hojii qonnaa, ijaarsaa fi annisaa irratti bobba'anii hojjetu. Tarree dureeyyii addunyaa 500 Bloomberg keessa hin galin malee ardiin Afrikaa walumaa galatti biliyoonarota 21 qabdi jedha dhaabbanni Hellion Partners. Dhimma dureeyyii Itoophiyaa keessatti beekamaniitti yoo deebinu barruun Forbes waggoota 7 dura bara 2017 barreeffama abbootii qabeenyaa ilaalchisee baaseen Itoophiyaa keessatti kanneen qabeenya doolaara biliyoona 100 hedduu qaban hanga qabeenya doolaara miiliyoona 100 hedduu hanga biliyoonaa horatan muraasa ta'uu gabaasee jira. Abbootiin qabeenyaa muraasni kunneen investimentii qonnaa, nyaataa, ijaarsaa, annisaaf tajaajila irratti hojjetaniin qabeenyi horatanis maqaan isaanii sadarkaa Afrikaatti iyyuu hedduu hin dhaamu jedhe. Abbootiin qabeenyaa Itoophiyaa 5 daldala waggaatti galii doolaara miiliyoona 50 ol argamsiisu qaban tarreessee jira. Isaan keessaa dursa irratti Balaayinee Kindeeti. Dhaabbata Balaayinee Kindee Import and Export jedhamuu fi qonna irratti hojjetu hundeessuun galii guddaa argamsiisa. Akka barruun Forbes jedhutti abbaan qabeenyaa kun bara 2016 akka lakkoofsa Awuroopaanotaa keessa daldalaa hojjetan irraa galii doolaara miiliyoona 60 ol ta'u argatanii jiru. Abbaan qabeenyaa kun hoteelotaa fi dhaabbata tajaajila doonii irraa kennus ni qabu. Teediroos Ashannaa fi lammaffaa irratti argamu. Namni kun durataa fi abbootii qabeenyaa bishaan albuudaa Amboo jedhamuti. Dhaabbata boba'aa barbaadu hundeessuudhaanis damee boba'aa irratti hojjetu. Kaampaaniin isaanii South West Energy jedhamu gara caalu naannoo Somaalee sulula Jijjigaatti albuudota baasuu irratti hojjeta. Sadaffaan Buzaayotii Buzuneeti. Abbaa qabeenyaa fi hojii gaggeessaa dhaabbataa East African Holding jedhamuuti. Dhaabbanni kun walta'iinsa dhaabbilee gurguddoo hedduutiin dameewwan hedduu irratti bobba'ee hojjeta. Oomishni simintoo, dhagaa cilee, riil isteetii fi kanneen biroonis ni argamu dhaabbata kana keessatti. Afuraffaa irratti Katamaa Kabbada
dureessa biraa Itoophiyaatti beekamudha. Katamaan hundeessaa dhaabbata KKPLC jedhamuuti. Dhaabbatichi afata qorraa yookaan birdilipsii oomishuudhaan gara biyyoota Afrikaa fi Ameerikaa kaabaatti ergaa. Maashiniiwwan gurguddaas biyyatti galchuun beekama. Keessumaa kan damee albuudaa baasuuf ijaarsaati. Dhaabbatichi buna Itoophiyaa warra alaatti erguun kanneen beekaman keessaas tokko. Shanaffaarra kan taa'e Akiikoo Suyyum Ambaayee jedhamu. Akiikoo Suyyum Ambaayee dubartoota daldala keessatti milkaa'ina guddoo argatan keessaa tokko. Akiikoon hundeessituu dhaabbata Orchik Biizines Giruuppii jedhamuuti. Dhaabbatichi damee ijaarsaa, daandii, dhiyeessii meeshaalee ijaarsaa, maashiniiwwanii fi ijaarsa irratti bobba'e. Yeroo dhiyoo keessa gabaasni dureeyyii Itoophiyaa tarreessuu fi amanamaa ta'e hedduun hin jiru. Ammoo lakkoofsi miliyonotaa akka dabalu waan beekamaadha. Maqaan dureeyyii waggoota dhiyoo as dhaga'amaa jiru keessaa atileetiin duraanii Hayilee Gabrasillaasee, Warquu Waayitanaw, Iyyoob Maammoo fi kanneen biroonis ni eeramu. Hordoftoota Wiirtuu Miidiyaa, miliyoneroota doolaaraan sadarkaa Afrikaatti beekaman isin biraan geenya malee abbootiin qabeenyaaf dureeyyiin hedduu akka Itoophiyaatti beekaman ni jiru jechuudha. Guddinni biyyaa abbootii qabeenyaa gurguddoo baasuudhaan sadarkaa addunyaatti dorgomaa akka biyya taasisus ni beekama. Horaa bulaa deebanaa.